amma immoo biyya Libineen jedhamu keessatti birriin 4Gtiin dhufee jira waan ta'eef of eeggannoo akka taasiftanii fi viidiyoo gabaabaa hojjechuuf hin jira siniin jedha hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa siniin jedha nagaan waaqayyo lafa jiraatanitti siniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u sinis lafa jirtanitti nagaa taasiniin jedha hordoftoota kiyya aara gara mana kana kan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama akkasuma immoo maatii taatanii kan jirtanii like gochuudhanii viidiyoo kana jalqabaa isiniin jedha obboloota koo na jajjabeessuun keessan hammallee itti fufuu baay'ee na jajjabeessaa jirtu subscribes baay'ee naaf gochaa jirtu galanni keessan na biratti guddaadha isiniin jedha hammallee turtiin keessan na wajjinaa ta'uu namni gaafa nama jajjabeessu jabaatetu isaa itti fufa jechuudha kanaaf isin na jajjabeessuun keessan baay'ee natti tolee jira isiniin jedha gara yaada keenyatti yeroo darbinu namoota Libineenii yookaas immoo Libaanoo keessa jiranii fi namoota firootallee as keessa qabdan ilaallata jechuudha. Biyyi kun yeroo garagaraatti wantoota tokko tokkoon akka ishiin dararamtu yeroo jettetti hongeen dheerachuudhaan ibiddi ofiidhuma isaatiin jechaadha sababa bonni dheerachuu irraan kan ka'e yeroon itti jechaadha kontaaktii uumee yeroo qabeenyi yookiis immoo bosonni illee itti barbadeeffamu yeroo jedhallee sochii lafaatiin jechuudha yeroo qabeenyi miidhamu baay'ee isaatu argama jechuudha darbee immoo dhiyeenya kanatti akkuma beekamu Israa'elii fi sababa Iraaniitiin jechuudha Libineenin qabeenyi baay'een jechuudha lubbuun namallee namoota muraasaadha kan ba'e qabeenyi garuu qabeenya hedduudha jechuudha kan qisaasaa ture sababa kana wal qabsiisuudhaa fi wal qabsiisee jechuudha haalonni amma deemaa jiranii baay'ee tokko sodaachisaa kan ta'e keessumaaf iyyuu ijoollota keenya mana madaamii keessa jiraniif jechuudha dhugaa dubbachuudha fi micayyoo waan ta'e na dubbistee turte jechuudha karaa tiktookitiin kenna waan dandeessu na gargaari hadaraanaan jettee ani jechuudha haala keessa miti kanan hojjedhu mana madaamiin jira ani wanti na danda'u yoo jiraate obboloota koo warra imbaasitti dhiyeenya qabanii lakkoofsa imbaasii warra qabanii lakkoofsicha barbaade to'ii warra rakkatan kanaaf kennuu malee biyya kana keessatti warrumti nama gargaaramni yoo ta'u jiraatanii nama gargaaruu hin danda'an jechuudha sababni isaayyuu biyya kana keessatti haala ulfaataadha jechuudha baatillee hojiillee galuu hin dandeessu maaliif iyyuu warri jechuudha naannoo waraana san turanii qabeenya isaanii qisaasa'ee mana isaanii gallakkisanii iddoo baqatanii kan isaan turanii sinin jedha sababa kanaaf namni akka salphaatti jechuudha biyya kana keessatti mana jiraatu keessaa illee ba'ee hojii argachuu hin danda'u imbaasiin biyya keenyattis immoo ijoollota gargaaraa hin jiranii hin gargaaranii bilbila illee jalaa hin kaasan jechuudha kanaaf ani kanan danda'u yoo jiraate lakkoofsa imbaasii barbaadee ijoollee keenya akka bilbilatan kennuudhaaf sinin jedha micayyoo na dubbiste sana bakka seenee jechuudha bakka seenee lakkoofsa imbaasii kenneefi ture lakkoofsa tokkichaan na jalaa kaasanii tokkoon na jalaa kaasuu didanii isaaniyyuu maatitti bilbilee wanta rakkina sirra ga'e sana akka furmaata godhatu siif himna malee nuti ammatti achi si baasuu hin dandeenyu hojii si galchuu hin dandeenyu jedhaniin jechuudha micayyoo sun ji'a jechuudha kan ishiin mana madaamii keessa kan ishiin turte bakka rukutamaa ture sana jechuudha kan ishiin turte achi fira bira kaaniiti iddoo biraa deemanii sana booddee erga deebi'anis manni isaanii jalaa barbadaa'e yookaan immoo jalaa gubate jechuudha birrii hin qabnu jedhaniin jechuudha nama sadi ta'anii qe'ee tokko maatii tokko bira hojjechaa turanii achi shamarran lama biraa badanii micayyoo tokkotti tafe birrii hin qabnu waasinii kenninu nuti waan irra turre hin beektu waan ta'eef kanaaf dirqama ta'a hojjedha biyyas galuu hin dandeessanii jedhaniin gaafa kana shamarran lama birrii malee taa'uu hin dandeenyu jedhaniiti ba'anii badan jechuudha ba'anii badanii micayyoo takkitti tafe micayyoo takkitti sanaan immoo ijoollee lamaan ba'a sana bakka jiranii hin beekta waan ta'eef fiduu qabdaa jedhanii birrii ishiitis immoo siif hin kenninu gara biyyaas immoo galuu hin dandeessu amma yeroo kanatti hin galtuu jedhaniin jechuudha kanaan booddee micayyoo bilbila ishiitti irratti viidiyoo waan tokko tokko xalafanii jiru qeemuluu hunda keessa iyyuu immoo kaameraa xalafanii jiru micayyoon garri ishiin itti gortu bilbilli ishiis hidhamaadha wanti ishiin haasoftus hundi isaayyuu bilbila isaanii irratti hidhamee jira jechuudha obboloota koo kana isinii kaasuun koo haala ammuma kana iyyuu beeruut yookiis immoo Libineenii keessa jiru isiniif ibsuudhaafani jechuudha.
Namni cayyoo lubbuu kootiif iyyuu na sodaadhee isaan bilbileetti siimna naan jennaanii achiis baasuu hin dandeenyu naan jedhanii jette jechuudha. Kana sinii hunda isaa sinii himuun koo haalli Beeruut keessa jiru baay'ee tokko jechuudha. Baddu baasa baqa jechuudha. Siruma isaayyuu baddu ba'aa deeme amma immoo maaltu dhufee birriin $50 jechuudha foorjiitu dhufee jira. Kanaaf iyyuu jechuudha fuudhamuun dhaabbatee jira waan ta'eef namoonni waan tokko tokko suuqirraallee ajajattanii birrii foorjiitii kana fuudhuu dandeessu waan ta'eef wantoota suuqirraa ajajattanis ta'ee gabaarrallee ta'ee tooyi. Birrii keessanii zarazzartanii akka of harka hin galchine yeroo kanatti birriin foorjiitis sin harka jira. Akkasuma immoo jechuudha namoonni madaamii harkachaadha birrii ji'oota tokko nolitti ji'oota 2 ji'oota 3 ji'oota 4 isaan olitti jechuudha har'a boru sinii kenna jettee madaamiin keessan of harka tursiifte yeroo kanatti hin beekamu siniin jedha foorjiitillee sinii kennuu dandeessi siniin jedha. Waaqayyo sin gargaaru dafqa keessanitti darbu geeru of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Kanaan booddee jechuudha maaliif birrii intaan isin harkatti galuu danda'a yookiin immoo birrii intaan isin kennuu dandeessu waan ta'eef birrii keessa ji'aan yoo baay'ate ji'a 2 hin dabarsina jechuudha. $50 immoo siruma isaayyuu fuudhinaa $50 amma yeroo kanatti suuqittis ta'ee isaan birattis eenyu birattiyyuu fuudhamaa hin jiru jechaadha. Baankis galaa hin jiru jechuudha. Amma haalli kun socho'utti birrii keessanii madaamirraa fudhattanii ergachuus ta'ee of harkatti qabadha garuu birrii keessa seeranii birrii duraa yoo qabaattan biraa wal bira qabuudhaan ilaalato birrii keessa fudhadhaa madaamii harka hadaraa keessan birrii keessan hin teechisinaadha. Warri immoo galuudhaafis immoo karaarra jirtan rabbi nagaa sinaa galchuu biyya kana keessa taa'uun baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuuf anotoon galee natti tola garuu gadi nan lakkisan jechuudha jarri mallatteessuuf handeemayyuu jechuudha fuuldura kanatti jarri immoo gadi nan lakkisa sababni isaayyuu walii gallee jirra waan ta'eef iyyuu jechuudha. Waaqayyo biyya kana keessa nagaan nu galchu sinin jedha obboloota koo baay'ee ulfaata warri galuudhaaf karaarra jirtan warri waliif hin galle galaa sinin jedha yeroo kana keessatti hin gallalle yoo jenne jechuudha. Hamalumaan yoo fedha isaaniitiin ta'e malee baay'ee ulfaata jechuudha. Akka durattiitti seerri nu hordofee seerri nu gargaara jenne bakka jira miti ija jabinaan itti dubbannee gara biyya keenya galuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa imbaasiin Itoophiyaa keessa Itoophiyaa jechuudha kan biyya kana keessa jiranii nu gargaaraa hin jiranii ijoolles gargaaraa hin jiranii silkiis kaasaa hin jiranii yoo ati itti bilbilattee maatitti hin himu jechuudha. Maatiin immoo hanga sana caalayyuu sitti jabaachuu danda'u ijoollota kaan immoo kan biroo deemanii dabaddabanii jechuudha reebaniitu bakkuma hojii sanatti deebisaa jiru jechuudha. Gaafa kana immoo isaanumti bira hojjetan sun iyyuu amma duraa sana caala itti jabaachaa deemu jechuudha. Kanaaf amma ta'e jechuudha hamalumaan birrii keessan biran tursina birrii keessan gaafa bira tursitanii isaan jechuudha araboonni amana isaanii isinitti jijjiirrachaa deemu siniin jedha obboloota kooyi. Kanaaf of eeggannoo taasisaa adaraa keessan birrii keessanii ji'a fudhadhaa too areeka keessanitti qabadhaa yookiis immoo warri buukii qabdan biyyatti ergadhaa siniin jedha. Alagaan nyaachuurra immoo dafqa keessanii haatiif abbaa keessanii erguu yookiis immoo dhiigni keessan nyaachuu sinii wayya siniin jedha. Waaqayyo immoo dafqa keenya dabarsee hin kennin siniin jedha. Kanaaf yeroo hundumayyuu qophaa'uu ta'a siniin jedha obboloota koo waaqayyo nu gargaaru biyyi kun baay'ee ulfaata siniin jedha. Turtii kana hunduma isaayyuu waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa dogoggorri yoo jiraate immoo dhiifama siniin jedha. Namoonni immoo jechuudha gaaffii kan qabdanii wanta hin beekurra jechuudha. Ani waa beekee odoon taane amma hin beeku jechuudha. Amma bakka amma hin beekurra jechuudha siniif hin qooda siniin jedha. Kanaaf iyyuu gaaffii yoo qabaattanii koomentii jala naaf ka'a akkasuma immoo lakkoofsa kolleen barbaadu yoo ta'e isiniif nan ka'a siniin jedha. Dogoggora jiruuf immoo na of kalchaa baay'ee sin jaaladha siniin jedha maatii koo nagaan naa tura baay'ee.